Ofnuuka barabbiin nuti isaaf of qabnaan abshiraa ummataa milkaa'uudhaaf deemna kaleessa yaadataa boriifis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa qaqqaalee fi gaggarii. Oduu gammachiisaa agahee gahetti magaalaa Adaamaa irraa diigaan dhaabbatee jira. Amma shana jiranii jedhanii dubbataa jira waan ta'eef baga gammaddan isiniin jedha. Shanarra jiranii amma akka duraanii akka gisee duraa san bakka itti dhufanii manoota namaa diddiiguu dhiisanii jiranii waan jedhan wayii dhagahee baga gammaddan isiniin jedha. Asuma wanni isinii dhaamuu barbaadu biliyoontii warroonni yooma dhaabbatee jechuudha. Yooma wanni kun dhaabbate deebitaniitiin mana kaartaa filaan hin qabne lafa kaartaa filaan hin qabne hin bitinaa. Manni kaartaa filaan hin qabne lafti kaartaa filaan hin qabne akkuma waan hin qabneetti ilaalaa birriitti gadi hin naqinaa. Mana yoo dandeettan lafa yoo dandeettan waan kaartaa filaanii qabu bitadhaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyantiyaa. Magaalama dandeettan irratti yoo bitattan waan bitattan san waan firii qabu bitadhaa. Waan isin yaaddesin waan asiyyoo keessa teettan asiyyoon keessaa ganna baasan hin jenne obboleeyyantiyaa namni mana kaartaa filaanii hin qabne qabu hirriban qabu jechuudha. Kanaafuu haga dandeettaniin mana kaartaa filaanii qabu bitachuuf yaalaa. Lafa kaartaa filaanii qabdu bitachuuf yaalaa. Ofiin hin taphatinaa obboleeyyantiyaa. Namoonni tokko magaalaa Adaamaa keessatti obboleeyyantiyaa magaalaa Adaamaa bareeduma fooqii ilaaluu fi maal osoo hin taane magaalaa hojiif isinii taatu keessatti hojjettanii ilmaan keessan guddisuu dandeettan. Yaani mush daruuri magaalaan Adaamaa dirqama miti. Yoo hin dandahin yoo dandeettan haala wasaalan bitadhaa. Yoo hin dandahin immoo wanni of cannaqxaniif hin jiru. Lafa kaartaa filaanii qabdu malee abadan hin bitatina. Hin bitatina obboleeyyantii. Mana lama walitti kaaree 200 bittanii 300 bittanii 50 addaan hin fudhanne. Kaartaa filaanii qabdu bitadhaa. Obboleeyyantii namoota hedduu wallaahi manni jala diigame. Nama 10,000 lakkaa'aman. Mana akkamitti ijaaranii bilillee maskootiin bilillee balballi bilillee kornisiin sadarkaa tokkoffaa wanti hundi akkatti ijaaree namni dhabe miliyoonaan lakkaa'ama jechuudha. Kanaafi obboleeyyantiyaa ofitti hin taphatinaa dhiiga keessanitti hin taphatinaa. Yoo akka jedhan dhaabuun kun dhugaa shooritti taate alhamdulillah rabbil aalamiin. Warri jala diigame rabbi sabrii isinii kennaa kennu. Warri haftan immoo rabbiin isinitti hin deebisin inshaallah. Warri jala diigame rabbi sabrii isinii haa kennu. Akkasuma bakka isinii haa buusu isiniin jedha obboleeyyantiyaa. Inshaallah rabbi waan akka malee isinirraa haa qabu. Amma booda deebitanii humna keessanii hin taphatinaa. Dhaabbate amma ittiin deebi'u jettanii shanamti magaalaan Adaamaa jettanii akka ammallee of hin gowwoomsine isiniin jedha. Wanni dhaabbatu takka illee hin jiru. Inshaallah dhimma itti deebi'a jechuudha. Amma haa dhaaban malee ittumati amma iddoo naannoo Bulloo jedhamu sanii fi naannoo wanni shanarra jiran malee naannoo biraa diigatuma jiran jedhanii. Kanaafuu of hin dagatinaa. Rabbiin isin haa eeguu. Waan hin taane bittanii ofiin hin taphatinaa. Mallaqa keessanii hin taphatinaa. Humna keessanii hin taphatinaa. Dhiiga keessanii hin taphatinaa. Kanaafuu namni nama hin beeku. Namni biyya namaa keessa jiru huma birri lafa haruutti fakkaata. Kanaaf obboleeyyantiyaa isin warri gubaa biyya namaa keessa jirtan ofii beekaa isiniin jedha. Namni nama beeku hin jiru yoo isin ofii hin beekin. Namni namaa beeku hin jiru. Waan argitanitti deemtanii waan argitan hin bitinaa. Magaalaa biyya teessanitti irratti bitadhaa. Lafa seera qabdu irratti ijaaradhaa keessatti hafuura baafadhaa. Magaalaa gurguddootti deemtanii yoo jettan yoo kaartaa filaanii bitachuu hin danda'in lafa kaartaa filaanii hin qabne abbammaan ergee lafuma arge isinitti gurgurate taabba meeqa isinitti gurgurate booda mootu akka
hin rifanne akka hin aarree isinin jedha obboleeyyan tiyya. Kanaaf inshaallah oduu Adaamaa inshaallah rabbiin inshaallah isinirraa haa dhaabu. Warri Adaamaa keessatti bittanii isin harkaa diigame rabbiin bakka isinii haa buusu. Warri amma isinii shanaa jiran bakka gammaddanii isin jira gammachuun teessan gammachuu fi xaxaattu isinitti rabbiin deebisinii fi qabaatu rabbi isinii haa taasisu. Isinin jedha obboleeyyan tiyya jajjabaadhaa. Lafa kaartaa filaanii qabdu malee kuni dhaamsa zeenuti. Lafa kaartaa filaanii qabdu malee tan qabne bittanii wajjin taphatinaa. Bakkuma fedhattu haa ta'u hattaa magaalaa teessan irratti magaalaa maqee lafa kaartaa filaanii qabdu malee tan qabne hin bitinaa. Booda rakkoodha obboleeyyan tiyya. Abbama argin namatti gurguree nama biraa deemaa birrii ta'e dhabde boodallee as deebitee mana keellee dhabde sammuu teellee dhabde jechuudha. Kanaaf wanni akkanaan barbaachisu jabaachuu qabnaa.